وانتو جايان سودادا أفان 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 رمودا أفان باقيا وأفان عدتيا أفان رميا أبا جاتا جني أفان مكنيان كتبني دوبنا أفان رمودين برني قدنا أفهم في تمسني أدم في دقاقسون برو في تجوتان ولا لنكبسون أكم جرتان خبجمتوتا داوتوتا خينيا طربان التيرو مرايرو خانا خانسن برانجينيو قوبي تينيتان مريبونا إيجالي تجرقا قوبي تينيتان مريبونا أكما طربانو تخوندا تو نموتا غرغرا إسني دي سودان مبونا رتيغا مري غرغرا تو مريتما وان سنفتا إسن برسي سيوخان إمو odeeffannoolee haaraa jennee waan qindeeffannu torbaanitti yeroo mara yeroo kana kan isin biraan geenyu taagaa kabajamtoota hordoftoota keenya har'aas akkuma torbaan kaanitti gaa qophiin teenyataan marii bunaa barataa yuunivarsiitii tahee bu'aa bahii baay'ee keessa darbuudhaan kitaaba tokko maxxansuudhaan eebsiseeti kan jiru barataa Eliyaas Abdallaa Ja'awa yuunivarsiitii Haromaayaa Damee Hararitti barataa kolleejjii fayyaati kanuma wajjin wal qabsiisee gaa barnoota isaa cinatti immoo kitaaba kana barreessee hanga maxxansuu kana geetti jira gaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya mee haalli jireenya isaa maal fakkaata eessaa ka'eetti hamma asii ga'uu danda'e waan jirurratti gaa turtii Eliyaas faana taasifna isinis amma dhuma qophii teenyaatti nu hordofaa nu faana turaa isiniin jala. هاي قالتومي Eliyaas waamicha keenya kabajanii barnoota keessan irraa yuunivarsiitii irraa kaatanii hanga asii kan dhufuu dandeessani maqaa hordoftoota keenyaatiin guddifnee isin galatoomfanna mee jalqaba irratti Eliyaas eenyu eessaa ka'ee hamma kana ga'uu dandeellee fagoo san hin deemnu Eliyaas eenyu waan jirraa eegallu. Isinis sagantaa kanarratti waan naaf hirtaniif hedduu galatooma. An barataa Eliyaas Abdallaa Muhammadin jedhama. Yeroo ammaa yuunivarsiitii Haromaayaa kolleejjii fayyaa fi wallaansaa Damee Hararitti meedisinii waggaa 5ffaan barada. An kanin dalade aanaa Cinaaksan magaalaa Cinaaksanitti dalade. Kana yeroo sana carraan barnootaatiif haalli barnootaas baay'ee rakkisaa waan ta'eef anaa waggaa 6 abbaa guddaan barnootaaf jecha gama magaalaa Direedawaa na fidanii turani. San booda ana daa'imummaa kiyyaatti barnoota amantiitii fi barnoota ammayyaa wal cinaa barachaa mana barnoota Mahadan Nuur jalqabarraa hanga 12 achumatti xumure. San booda ani ganda Laga Harree mattiin guddadhee achumatti barnootas mana barnootas xumure jechuudha. Eegasii yuunivarsiitii Haramaayaatiin garee meedisinii jireenya achi keessatti gamtaa barattootaa keessa itti ana pirezidaantii ta'ee waggaa 2 hojjedheen ture. San booda pirezidaantii ta'ee hojjedhee dhiyeenya kanaan nama biraatti dabarsee jechuudha. Bu'aa bahii sun keessa kitaabni kunis kan barraa'e. Mee jalqaba gara barnootaatti ni dhufna. Haalli ati keessa turte maal fakkaata akkuma normaalii akkuma namoonni martitti baratanitti immoo waan ka'umsa addaa wayii si keessatti uumee ture jalqabuma keetirraa jechuudha yeroo inni barnoota eegaltus haa ta'u wanni jireenya kee jijjiire jireenya kana jidduutti kitaaba kana akka barreessituuf ka'umsa wanni si ta'e maal jalqaba? Wanni tokko ilmi namaa jireenya akkaataa namoonni hedduu yaadanii miti jechuun sadarkaa kanarra yeroo ga'u akka mijataa keessatti guddadheetii miti. Tokkoffaa maatiin adda baheetiin ana xiqqaa daa'imma osoo sirriitti dhufu hin barin kan haadhaaf abbaa kiyyan adda bahee. Eegasii immoo naannonni itti dhaladhe sunii fi hawaasnis maatiin kiyyaas ta'e hubannoo barnootaa sunii fi waa'ee kanarratti jajjabeessuu aadaa hin qaban. Kanaaf namummaa tokko abbaa guddaa kiyyaatu waa'ee hubannoo kanaa qaba. Innummaan sunu diinagdeedhaan nama jabaa miti. Hawwiidha qaba malee diinagdeedhaan hin qabu ture. Kanaaf xiqqeenyumarraa rakkina keessatti hin guddadhe jechuu hin danda'amu. Bu'aa bahiin keessa dabarse baay'eedha. Akaakuu guddisee jechuudha. Akaakuu yaadna guddisee jechuudha. Kanaaf barnootuma kana sadarkaa kana gahuudhaaf ani hojiilee hojii gosa adda addaa hojjedheetiin beeka. Fakkeenyaaf kophee xarageetiin beeka waggoota 2. Kana malee even eegan maatriik qorame booda ji'a lameen sun mana ijaaruu hojii akkasirratti leerumaa deembi'a. San booda jireenya akkasii keessa dabrus
wantoonni kaka'umsuudhaaf ta'an mana barnootaa keessatti asii gara yeroo takka kubbaa taphachaa yeroo takka barumsas hordofaa jireenya rakkinaa kana keessaas deema garuu waan inni dubbisa aadaa waa dubbisuutiin qabatu. Isa kana keessatti taateleen gurguddoon taates ani jijjiirti. Fakkeenyaaf kutaa 9 osoo baradhu Dr. Shimaa Marashaa Tabdee magaalaa tanitti du'anii turan. San booda isa awwaaluudhaaf gara mana barnootaa keenyaa fidanii iddoon irratti salaannoon ni dhabame jechuun iddoon nama geessu masgiinni nama godhame dirreen ani kubbaa itti taphadhuu fi keessa guddate lagaarree as taa'ee sunitti hawaasni guutuun bahee irra salaati. Yeroo san achirraa jalqabee seenaa isaa hoggaan qorachuu fi wantoota inni barreessee fi dubbisee fi qorachuu jalqabu hawwii nama guddaa ta'u takka ana keessatti. Kanaaf sheekni sun kitaabota baay'ee barreessan bu'aa bahii baay'ee keessa dabran haalli isaanii sun anilleen namnummaan iddoo guddaa gahuu qabu hamuu akka salphatti akka hin geenye akka abdii kutuu hin qabnes isaan irraa hin wal. Tokko wanni guddaan ani jechuun na jijjiira tokko kanaan namni akka fakkeenyatti as rool moodel fudhadhu nama kana. Kanaaf inni kun ani akkaan jijjiiramuuf sababa guddaa ta'an jedhetti. kitaaba kana mata dureen isaa Jabanaa jedha. Akka waliigalatti yaadni isaa maalirratti xiyyeeffata maalirraa haatetti yaada kana qabateessuuf jalqabe. Namoonni seeroonni fakkana ilaalu barataa cimaadhaan nama barreeffame kitaabni kun harkatanii dubbisuu danda'an jeetiin abdii qaba. Akka waliigalatti xiyyeeffannoo isaa maalirrattidha? Kitaabni Jabanaa kitaabota gara bahaa kanatti dhiyeenya kana barraawaa jiranirraa adda jechuun wantoota adda isa godhan tokko gostummaan isaatu gosa naannoo keenyatti barreeffamaa jiran seenaa walaloo asoosama yeroo baay'ee barreeffamu. Kitaabni kun immoo gosa kitaaba xiinsammuudha. Waa'ee sammuu irratti namni motiveeshinaal kajaanii ta'e waa'ee saayikooloojii irratti kan barraa'e jechuudha. Kitaabonni gosa kanaa jireenya keessatti namoonni akkamitti akka milkaa'uu danda'an. Fakkeenyaaf milkaa'inni namni tokko waan yaade irra ga'uudha jechuun suuta suutaan rakkoo fi hunda dabree waan yaade irra yeroo ga'e milkaa'ina jenna. Fakkeenyaaf taphataa kubbaa tokkoof taphataa kubbaa cimaa ta'e badhaafamuun geeba argachuun isaaf milkaa'ina. Gaazexeessitoota takkaaf hojii isii cimtee hojjettee bifa isii boonsuu fi kaayyoo isii galmaan ga'uun hojjechuun milkaa'ina. Barataadhaaf qabxii bareedaa fidee cimee waan argachuun isaaf milkaa'ina. Garuu milkaa'ina gosa hundaa kun namoota adda addaatii fi adda addaa qabaatanis namoonni milkaa'an amaloota tokko godhan qaban. Amaloota sun irratti xiyyeeffatee kitaaba kunis gorsa bifa akkasiitiin ta'e ragaan deeggaree seenaan fakkeenya adda addaa kanneen bifa milkaa'ina sun himaa jechuudha. Kanaaf akka maqaa isaarraa ilaaluun ija banaa kajoo kana ijji inni banu ija keessaati jechuudha. Malee jimaa ka ganama qamaan sun miti. Ija kanuma kana ilaallee waa hin agarru. Waa hin agarru kanaa miti. Akkuma hawaasni keenya jiru ijji gaara duubatti waa hin agarre tan nuti alfa isaa guuranii jira. Kitaabnis boqonnaan tokkoffaan fi akkuma mata duree jala irratti barreeffamee jiru kun dammaquun filannoo miti jedha. Dammaquun kun haa jennu dirqama jechuudha. Dirqama filannoo miti. Dammaqummaa nuti jennu kunoo ilmi namaa tokko milkaa'ina jennu sun milkaa'uu ni danda'a. Arra sadarkaan irra jiru kun sirrii miti. Kaleessa akka fedhe gaarii isaa ta'u hamaa arra irraa ka'ee immoo waan dabre irraa fakkeenya fudhadhee fuulduraaf jijjiiramuu ni danda'a jedhee dammaquu jijjiiramaaf onnachuu isa sun jechuudha dammaquu fayyada. Sanboota boqonnaa itti aanutti amaloota namni dammaqee qabu ibsee akkasumas hanga boqonnaa 8 itti jechuudha. Kanaaf wanti guddaan namni tokko akkamitti jijjiiramuu danda'a isa suniif immoo
inni kun ija banaa yookaan jennu gara khajal qabaa jechuudha. Namni durarratti maal yoo godhe gara itti aanutti kitaabni biraatii fi isteeppiin biraa jiraachuu hin danda'an garuu wanni beezik hundee ta'an bu'uurri maal hojii ibsa jechuudha. Egaa ibsa bal'aan uffannaan jirta Eeliyaas. Akkuma beekamutti egaa barnoonni fayyaa ififuu akka malee jechuun biizii nama godhudha. Kana cinatti immoo osoo barnoota kana barachaa jirtu kitaaba kana maxxansuu dandeessee jirta. Akkamitti oofuu jirta? Akkamitti oofaa turte wal cinaa? Barnoota fayyaa qofaa miti jechuun kolleejjii fayyaa sun keessa yeroon seenu barnoonni fayyaadhaa dhugumaan akkuma isin jettan hedduu ulfaataadha. Fakkeenyaaf daree keenya amma waggaa 5ffaadha. Ji'a 6-7 booda nuti doktora ni jaamna barnootaas waan jaamu ni xumurra sammuu waggaa tokko jennee ni eebbifanna jechuudha. Yeroo ammaa kana nuti lakkoofsaan barattoota 150 dhiyaannu baranna. Kana keessa barataan 90 hanga 100 qofa malee barataa waliin jalqabna keessa naannoo lakkoofsaan 50 caalan takka irra deebi'anii jiran nu duubatti hafanii jiran. Takka immoo adda kutanii barnoota ala jiran jechuudha. Kanaaf yeroo dheeraa dubbisuu qabna wanti nurraa eegamu baay'ee hedduudha. Kanarra dabalatee meejarii tokko sabjektii tokko yoo kufte amma tokkoo fi walakkaa fa'aa yeroo irra deebi'uu dandeessu jira. Haa ta'uuti kanarratti gamtaa barattootaas yeroo irra dabaltee barattoota hoogganuu fi haala siyaasa biyya keenyaa irra dabalee baay'ee rakkisaa jira. Haa ta'u wanni kitaaba kana barreessuun waan guyyaa tokko amma tokkotti barraa'e miti. Waggaa 3 fi akkana waan fudhatee jira. Isuma kanarratti barnoota irratti baay'ee anarra dhiibbaa godhee gaafa gireediileen sabjektiin duraanii qabxii bareedaa fi ture faan gabbu'ees ni jira. Ta'us rabbiin akka carraa godhee COVID-19 fide. COVID sun anaaf carraa guddaa ta'e. Rakkoon namoota bal'isanii yaadanii furmaata. Isa keessa carraa jira rakkina keessa. Kanaaf anis rakkina kana eega mana barnootaas dhiifnee biyya galle maaliif akka carraatti hin fayyadamne duraanuu waan yaadu ture kana maaliif hin xumurre jee ji'oota sun keessatti xumuruu kan qabu murteesse. San booda hanga duraa irratti hedduun deemne boodarra garuu kitaaba kana barreessuuf ji'a 2 kophaa bakka hin galeen qaba jechuudha. Stiil hin dhumne ammallee barreessee dhume editingiin isaatu hedduudha barbaachisa. San booda waggaa tokkoo fi akkanaas hiriyoonni kiyyalleen warri gulaalanii baay'ee na deeggaranii. San booda alhamdulillah galata rabbiitiin xumuruu dandeetiin jira jechuudha. Egaa gara xumuraatti fiddeeti jirta kitaaba kana si barataa fi miti namootuma hojiirra jiran yookaan immoo namootuma waa qabanillee jettu kitaaba maxxansuun baay'ee ulfaataadha. Deeggarsa akkamiin namoota akkamii si deeggaraa ture akkamitti amma kana ga'uu dandeessi? Dhuguma kitaaba maxxansuun deeggarsa barbaachisa. Deeggarsa daran garuu hubannoo barbaachisa. Namni waan kana bu'aa maalii qaba hawaasni kajuu yoo hubate sumuuni qabdullee walitti baasee si deeggaree waan sun akka maxxanfamu ni godha. Iddoo hubannoon hin jirretti immoo qabeenyaan gamuu jiraatu. Waan kanaaf bu'aa isaa ni fayyadaa jee waan namanneef jechuudha. Waan kana deeggaruun baay'ee ulfaataadha. Akkuma beektu gama bahaa kana jiddugala diinagdee jechuun hin ta'a jechuudha. Namni maallaqa ni qaba. Garuu waan qabu sun akkamitti akka fayyadamuu qabnuuf maaliif akka oolchuu qabnu irratti xiqqoo hubannoo jira. Paatrik Lumumbaatu akkasuma Afrikaa keessa warri qabeenya qaban yaada hin qaban jedha. Warri yaada qaban immoo qabeenya hin qaban jedha. Waliin madaaltota jaansanii. Jechuudha. Biyya teenyaas wanti akkasii waan heddummaatu fakkaata. Kanaaf kitaaba kana maxxansiisuudhaaf baay'ee rakkannee anaaf hiriyoonni hanga barattoonni kolleejjii hiriyoonni afaan ifumaaf birri 100 waliin baafnee wanni xixiqqoo waliin dhufte guddoo taati. Kanaaf karaa kanaan maa hin maxxansine jennee gamanaan illee walitti qabnee ture. Kunillee waan maxxansiisaaf barbaachisu yeroo ilaallu walitti madaalu ture. San booda namoota adda addaa quunnamuu jalqabne. Kana keessa nama tokkootu nu hubatee kana hunda nu maxxansee jechuudha. Pireezidaantii Yuunivarsiitii Haramaayaa Dr. Jamaal Yusuf kitaaba kana maxxansiisus eegasii eebba irratti illee wantoota eebbaa barbaachisan irratti deeggaree milkaa'ina kanaaf qooda leencaa ta'ate jechuudha.
خايون خيفولا دراما هاتي وان نموني جانا سنتان وان أتي فينجت سنت مرتسا حواس خيان كنان جتشو بربادا إرجع خنان تبرفتشو بربادا وان جت نافي وان جت يوكبات Jabatu baratu jiratu